Abbaan qananii gumaa mucaa kootiin haa barbaadayii dhaamsa Oromummaati. Ashamaa akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinis akka nagaa tasan abdii guutuun qaba. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya qananiin lubbuudhaan boqottee har'a awwaala ishee ture. Dhugaa waaqayyo anis yaaduma xiqqoo ishiin qooddadha jedhee gara keessa hin dhufe. Egaa kaleessatti wantoota odeeffamaa ture argitan jedhee tanan abdii qaba. Sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota garaagaraatu odeeffamaa ture. Egaa warroonni viidiyoo garaagaraa argitan har'a bakka seentan hin beeku. Dhugaa waaqayyo akkam akka itti si yaadan akkam akka itti si nassaabdan maatiin qabdan boru maal taanaa hin jettan ta'u hin beeku. Dhugaa waaqayyo hundumti keessaniyyuu yaada mataa keessanii barreessa turtan jechaadha. Yaada dhuunfaa keessanii kana kan beeku waaqa fi abbaa manaa shisam qofadha. Kanammoo obsaan eeggachuu sinirra jiraata. Maaliif jennaan wanta hin argine tokko argine jettanii odeessuun keessaniyyuu cubbuudhaan matuma isaatinuu jechaadha. Maaliif jarjaruudhaan dura maaliif ta'ee akkamitti ta'ee kan jedhu beekuu sinirra jiraata jedhee tanan nassaaba. Ani akka isinitti yaadan waan fi laftaa beeku dhugaa waaqayyo micayyoo duutee dhiiftanitti sin ajandaa baafattanii wantoota garaagaraa odeessa turtan jechaadha. Micayyoo kichuu kana dhabnee ani dhugaa waaqayyo keessi koo baay'ee takka akka kaleessatti illee gaddee hin beeku. Takka akka kaleessatti irree jireenyarraa abdii kutadhee hin beeku. Sin garuu dhugaa waaqayyo ani akka itti siin yaadanii hin beeku. Waan gootaniif isinitu beeka. Namni akkamitti osoo wanta tokko hin argin akkas jettanii akkamitti sooshaal miidiyaa irratti barreessitu. Mee namni akkamitti weellisaa keenya irratti illee murteessaa turtanii kana waan naa beeku nuti wanti nuti beeknu tokko illee hin jiru. Garuu wanta tokko osoo hin argin bira jirtuus akkamitti akkasitti murteessaa turtan. Warroonnis immoo icciitii hanbiraa hin beekne jettanis hin jirtu namoonni tokko jecha. Dhugaa waaqayyoo akkaataa isheen itti duute waaqa bichaatu beeka. Sin odoon taane si warra asiirraa oduudha walii gadi deemu odoon taane waaqa qofatu beeka. Waaqayyoo inni dhuguma dhiiga ishee haa barbaadu. Ani waan hin jedhu dhabe waan hin jedhus na harkaa badee waan hin dubbadhullee na wallaale. Dhugaa waaqa amanuudhaafis natti ulfaate har'a yeroo armeeshii akkasitti viidiyoodhaan arge namanii siniin jedha. Dhugaa waaqayyoo kanaan booda jechaadha. Akkuma kana ce'e jechaadha. Dhiiga ishee amma sana cees dhokatee waggoota kana qixxee lakkaa'ee jira. Hammas immoo kan micayyoo kana dhala odoo dhaluma tokkollee hin qabaatiin micayyoon kun karaatti citteerti. Amma immoo wanta amma seerri gara godhattutu wantoota tokko gabbaatanii hin eenyuun jedhinaayi. Obsaan eegaa isiniin jedhaa hin egaa wantoota ishiin taatee duute egaa ammaa kanatti illee wanti beekame tokko hin jiru. Egaa dubaroonni keenya aga barbaadeyyuu jireenyi yoo isinitti ulfaatee lubbuu keessanitti hin murteessinaa. Maaliif jennaan lubbuun baate hin deebitu waan ta'eef jechaadha. Baasinitti ulfaate immoo waaqayyotti eenyu jedhaa waaqayyoodha nalammoo nama isinitti dhiyoo jiru hiriyyaa qabdanitti himadhaa. Hiriyyaan namaaf qoricha. Namni nama ta'ee osoo hin taane hundumti keenyayyuu hiriyyaa aga barbaade gaafa hartan daftanii hin murteessina. Yeroo hartanitti waaqayyoon kadhadhaa. Yeroo hartanitti wanti gootanii fi wanti ta'u hin beekamu sila ta'eef waaqayyoodhaan kadhadhaa. Irrammoo darbee yeroo hartanitti daftanii wanta ta'e lubbuu keessanitti hin murteessinaa. Wanti hin dabarre hin jiru biyya lafaa kana keessattuu jechaadha. Micayyoon kun sila beekamtii qabduuf agas kana qixa babal'ate malee namoonni baay'een miidiyaa kanarratti wantoota garaagaraa lubbuu isaanii namoonni baay'ee lubbuusa dabarsaa jira jechaadha. Biyya arabaa kana keessatti jechaadha. Egaa wanti badeeyyuu yoo badeeyyuu jechaadha. Amma ta'e hiriyyaa itti dhiyaatanitti nama hin amanta wanti barbaadu dachee kana gubbaarratti wanti hin ulfaanne tokko hin jiru. Dhugaa dubbachuuf waan baay'eetu nama cannaqaa wanti baay'eedha jechaadha. Kanaafiyyuu
iriyaa ittitanitti wanti kun natti ulfaatee maal godhu jedhati iriyaa qabdanitti madhaa dhugaa waaqa namni namaaf qoricha gaafa kophaa dhiphattanirra gaafa nama sanitti wanta baasanitti ta'e tokko gaafa dhaxxanii namatti maxxan akkas godhi yoon isiniin jedhaniyyuu baay'ee tokko qalarsanirraa jedha jechaadha qooda lubbuu keessanitti murteessitan keessattuu shamarran keenya jechaadha of eeggannoo godhaa yeroo aartanitti waaqayyo gara waaqatti deebi'a warri macaafa qabdanillee macaafa dubbisaa warri immoo quraana keessan dubbisaa waaqayyoon kadhadhaa egaa lubbuun micayyoo kanaas akka itti bahee ofiidhaa aartee koshiina turte jedhaniidha ka jedhaniidha koshiina ani akka isaa kun kan beeku achirraa of darbatte egaa namni waa dhaga'u malee dubbiin soba ta'uu danda'a waaqayyoo inni dhuguma waan hundumaa danda'u gumaa micayyoo kana baasu maal jennaan ani dhugaa waaqayyoo waan hin dubbadhutu harka badee ammallee waaqayyoo gumaa micayyoo kana nuuf baasu